Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota qophii kun hundumaa nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa irraa akkuma waadaa isinii galee ture qophii humnasituu yookaas immoo humna kan namatti laatu kan nama jabeessu isiniif qabadee dhufeera. Maal egaa mana kanaaf haaraa kan taatanii yuutuubii koo Mitikkuu Imaanaa Ofishaal kan jedhu kana sabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka geessan kabajaan isin gaafadha. Yeroo dhiyootti waan haaraa tokko qabadhee akka dhufu shakkiin qabu. Amma egaa si'eessituun maali? Humneessituun maalidha? Kan jedhanii na eegaa jiran jiraachuu danda'u. Umurii dargaggummaa keessa jira. Umuriin dargaggummaa kuni waan baay'eetti nama si'eessiti. Waan baay'eetti nama humneessiti. Akkuma waan gaarii hojjechuudhaaf jarjarru waan hamaa hojjechuudhaafis yeroo nuti jarjarru irra caallaan isaa umurii dargaggummaa keessattidha. Nama loluudhaaf bakka ana malee nama hin jiru, ana malee waa gochuu hin danda'u, ana malee kana hin ta'u yeroon jedhamu yeroo ammaati. Fiigee nan qaqqaba wanti na dursu hin jiru. Kan na jalaa bahu hin jiru. Yeroon itti jiran yeroo kana egaa yeroo kanatti dhaabatanii filaaluun baay'ee murteessaa. Kabajamu dargaggootni na dhaggeeffachaa jirtan asirra kan jirtan hundumtuu egaa ilmi namaa addunyaa kanarraa yeroo dhufu kallattii garaagaraa kallattii hawaasi keenya ittiin beekuun dhufa. Innis haadhaaf abbaarraa dhufa. Haadhaaf abbaarraa dhufa. Safuu fi duudhaa aadaa hawaasaa qabateetu dhufa. Isaan kana keessatti kan isa barbaachisu tokko aadaa saba sanaati yookaan duudhaa saba sanaati. Akkaataa amantaa garaagaraa iyyuu haa ta'u malee akkaataa amantaa saba sanaatiinidha kan inni biyya lafaarra dhufu. Egaan kanuma keessattuu jiru dargaggoon irraa maaltu eegama? Dargaggoo maaltu eegaa? Dargaggoo maaltu bareecha? Dargaggoo maaltu miidhaa? Dargaggeessa tokko yookaan dargaggeettii tokko maaltu galmaan ishee gahaa? Dargaggeettii tokko maaltu galma ishee hanqisaa? Dargaggeessa tokko maaltu galmaan isa gahaa? Maaltu galma isaa hanqisa? Isa jedhu irraa qaba. Yeroo tokko dhalli namaa karooraaf kaayyoo qaba. Karooraaf kaayyoo qabu sanaan immoo milkaa'uudhaaf ofiima isaa ta'uu qaba. Isa jalqabaaf isaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf ani ilma abbaa qabeenyaa tokko ta'uu hin danda'u. Ofii garuu abbaa qabeenyaa tokko ta'uu hin danda'a. Maaliif beektaa? Abbaan koo sila ilma hiyyeessaa ta'e erga biyya lafaa kanarra na fide. Ani ilma abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'u. Ofii koof garuu abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'a. Yookaas immoo nama baratee dookterii yookaas immoo piroofeesarii ilma gaarii barsiifate guddifate tokko ilma piroofeesarii sana ta'uu hin danda'u. Yaadi koo isinii gala. Akka ilma piroofeesarii sanaa ta'uu osoo hin taane caaluu nan danda'a. Garuu akka abbaan koo piroofeesarii yookaas dookterii ta'etti yaaduu hin qabu. Ani garuu humni isa bira na geessisu jira jedhee yaaduu hin qabu. Mucaa sana bira jechuudha. Maaliif isinii kaasee yeroo tokko jireenya namaa ilaalleetu jireenya keenya dhabna. Jireenya namaa ilaalleetu jireenya ofiif jiraachuuf jennu ofirrim. Yaagaa tibba dargaggoo hedduun of fannisee of ajjeesee of fanniftee of ajjeestee waan qabatamaa kanan qabu keessaa erga obboleettiin keenya boontuun of ajjeestee ergasii asuma magaalaa Finfinneetti abbaa manaaf haadhi manaan kan wal qalame. Magaalaa Ambootti barataan of ajjeese. Magaalaa Naqamteetti obboleettiin keenya guyyaa kaleessaa of ajjeeste. Keessi isheenittiin of ajjeeste ammarraatti barbaadu. Yeroo ammaa kana dhaloonni of miidhuu baay'isa. Torbee darbe keessas ammas Naqamteetti kan of ajjeesee jira. Torbee darbe magaalaa Naqamteen ture. Rifti Vaalii borootii dubartii tokkorraa yeroo finyoo kutan nama argeedha. Rifti Vaalii boroodhaa jechuun magaalaa Naqamteetti. Isa of ajjeese shakalee of ajjeeste malee. Akkasuma biyyoota garaagaraa keessatti ilmi namaa of ajjeesaa jira. Egaa inni kun haala jireenyaati. Haala waan abjootan dhabuuti. Haala wanta yaadan milkaa'uu dhabuuti. Garuu dhalli namaa isa kanaan jireenya hin furu. Jireenyi kan fuudhamu
biyya lafaa keessatti rakkinni hedduun jira. Dhiphinni hedduun jira. Keessumaa dargaggoon amilee bu'uun qabu. Siyaasa biyya keenyaa ilaalee, dinagdee biyya keenyaa ilaalee, haala jiruuf jireenyaa biyya keenyaa ilaalee dargaggoon humna dhabuun qabu. Dargaggoon humna ta'ee, humna biyyaa, humna dinagdee ijaaru, humna siyaasa ijaaru, humna ofiisaa ijaaru, ofirra darbee humna biyya isaa ijaaru ta'uu qaba jechuudha. Isa kanaaf waan qabnuun gadi baanee waan gaarii hojjennee akka abalootoon taane akka kootti bulee isa jalqabaa of ta'ee namaafan ta'a, biyyaafan ta'a, waldaa kiristaanaafan ta'a, hawaasaafan ta'a jechuudha. Kanarra dabareetu iddoo hawwine gahuu dandeenya. Malee rakkinni keenya teessumatu wal jijjiire malee rakkinni dhibeen jiru. Hundumtuu rakkina qaba. Kan amma rakkina qaba. Namichi gammachiisiin qabu yookaas V8 tokko qabu rakkina qaba. Teessuma isaa tolchaalee inni soofaatti ol butatan immoo teessuma sanaa sikirran taa'e ta'uu danda'a. Soofaama sanarra rakkinatu jira. Sii galee waan kamiyyuu si guutee waan kamiyyuu siif ta'ee addunyaa kanarraa rakkinni. Kanaaf isa jalqabaa dargaggoonii si'eessituu kana keessaa yookaas humneessituu kana keessaa gara jalinaatti tu gara gaariitti jijjiirrate kana jedhudha. Humneessituun gara hojii, gara yaada bal'ifatanii ilaalu, gara sammuu ofii qajeelfachuu, gara safuu ganamaa beekuutti yoo dhufne gaarii natti fakkaata. Egaan obboloota koo har'aaf qophii si'eessituu qabadhee isiniif dhiyaadheen dargaggoon humna biyyaa, humna addunyaa kanaa, humna ardii kana jijjiiruu danda'u akka ta'e hunduu quba qaba. Kanaafuu dargaggeessaa biyya abdatu, dargaggeessa waldaan kiristaanaa yookaas dhaabbanni amantii garaagaraa abdatu, addunyaan abdatu kan biyyi hunduu eeguudha. Dargaggoon humneessituu biyyaa ta'uudha. Dhaamsi koo galatooma maarree qophiin koo kan isinitti tolu ilaaluu kan jaallattan hundumtuu sabskiraayib gochuun asumaan qophii koo mata duree biraan akka dhufutti yuutuubii koo kana namaaf illee sheer akka gootan kabajaan isin affeera. Eebbifama.